gara keessummoota keenyaatti ce'uudhaaf jenna. Maal harkaa qabda? Eenyeen Gaazamad kitaaba tokkoon qaba of harkaati. Abdii Qophee kitaaba seenaa Abdii Qophee irratti kan qophaa'edha. Odaa aartii Oromoo jedhamata dureensaa kan barreessan Tuujii Abraahimii fi Sooraa Ambiiti. Eenyeen torbee kanatti torbee jechuun dilbata itti aanu sagantaan guddaan tokko taateen guddaan tokko geeffamaatti kan jiru. Naahilii Abdii Muhammad Yusuf yookaan immoo Naahilii Abdii Qopheetii fi abbaa seeraa Tuujii Ibraahim nufaana jira. Galatooma baga nagaan dhuftanii jenna. Baga nagaan. Hayyee baga nagaan dhuftanii irra deebiidhaanii Naahilimee sagantaanii torbanii maal fakkaata haala waliigalaa sagantichaa nuuf ibsime. Torbee dhufugaa torbaan akka irraa hagayya 14 gooticha keenya qabsaa keenya hayyuu keenya walaleessaa gaazexeessaa goota keenya guddaa Abdii Qophee yaadannaa erga lubbuun boqote waggaa 19 guutuu irraanfannee dagannee turree haalota hedduudhaanii yeroo jalqabaatiif yaadannoo isaa akkasumattis kitaaba seenaa isaa irratti jalqabaa jechuudha hojiilee isaa irratti inni kun ganaa jalqabaati seenaa isaa guutuu kitaaba kana keessatti xumuramee jira jechuun hin danda'amu seenaan Abdii ganaa itti fufanamu barreessineeti miti haasofneeti miti fixuu dandeenyu kan jalqabaa san eebisiisna waan tokko ammas waan maqaa isaatiin hojjechuu akka qabnu jalqabnee hojiin hedduun akka nu eeggatu ummataaf ifa katti goonuu fi waan hedduu guyyaa san ibsinu hoteela internaashinaal Ilillitti guyyaa san qophii guddaa tokko qopheessinee torbee akka har'aa ta'een itti deemaa jira eeyyan. Akka carraa ta'e haasaa keenya irratti televezyiiniin Faana Broadcasting Corporate waggaa kaleessa waggaa tokko ta'ee jira. Mata duree Abdii Qophee ofiin jiruu tura tursiisee ja'uuni kan hojjenne ani amma gaafasis yeroo Faanaan hojjetu ka'umsa qaba. Faanaan waggaa hojjetu. Wanti raajinatti ta'e akkamitti wal argitan mee Tuujii maaliif sagantaa lamaatu wal faana deemaa jira. Eebbi kitaabni jalqabaa seenaa Abdii Qophee irratti barreeffamee bahuudhaaf kan ogeessota lamaan. Akkamitti wal argitan gaafiin kun isin lamaanii fi Tuujii irraa jalqabu. Tuujii irraa jalqabu isin lamaanii fi garuu Tuujii irraa jalqabu. Naayilii wajjin. Seenaa amma waggaa 5 ta'a seenaa isaa akka jalqabne ani akka tasaa dadariin hojjedha. Lafumanni itti dhalate kana. Hiriyaa kiyya kana wajjin innis abbaa langaati. Nama jabaadha. Isaa wajjin waggaa 5 kanuma dhiibaa turre. Kana gaafa sagantaa ishillee nu deeggaraatuma turte gaafa dhageessu haadharraa dhageesse natti fakkaata. Harmee ishii waggaa arfan irraati dhaqeeti kan interview godhe. Gaafii dhiyeessee fi achirraa dhageesse ishiinis naa bilbilte. Sanii naga ammatti gaashumaan nu deeggaru jira. Eebba kanas. Akkamiin carraa kanatti fayyadu maaliif kitaabni hin bahe jennee hin baane jira. Anti yaa maaligaa xiiqii keessa waan jiru waan kaawwamee jiru tokko ni beektaa waan godhuu barbaaddu garuu kophaa kee hin dandeenye tokko keessa osoo hin jiruuti kan hin tuujifamummaan tiyya hin tina kan ta'e namoota wajjin hojjechuu barbaadu dila tokko gun dubbisu ijoolleen kana eegaltee bardadarra jiranii maaliif isaaniin wal qunnamtee waan kana isaanii hin hojjennee naan jettee ummaan tiyya. jalqaba Facebook marratti jiraam haati ijoolummaa eegalta anta Abdii Qopheeti jee fi boonuu fi maqaa isaa kan namni irraanfatu anaatu as boonii qabaa ka tokkoon eegale yeroo jalqabaatiif seenaan isaa kitaabaan akka dhufuunis akkuma reeffateetti dokumentariilee miidiyaa irratti hojjetamanii jiran dhiheenyumatti innis waggoota 5 duraa san egaa kitaabni kun dhufee fi gube miidiyaa irra dhufneedha malee duraan hin jiru ture waggaa 19 amma kana gaaguun hireetan harka dhukuma maatittuu jechuun Kukamni duras marra eegale ta warra ittiyamamtu kana goso ittiyamamtu amma se dulfata asmarra eegale akka maatitti gaa Tuujii fi Sooraa cina labbanee wajjin hojjechuun isaan ogguu barreessan akka ta'etu nutis kitaaba kana wajjin irratti namutu kara dandoon irratti tumsinee qophii tokko naspaanee ogguu nuti ma asin baane ummanni keenya sittuma fufa barreeffamas ijoolleen teenyatti fufti tana booda akkas jennee aspaanee hireen harkadheen itti fayyadamee Tuujiifaadha wajjin. Hayyee Tuujiin immoo haala qabiyyee waliigalaa kitaabichaa nu ibsime. Guddaan sanii waan gaafii kan booda gaaf. Amma kitaabni kun boqonnaa 7 qaba akka argitanitti. Boqonnaa duraa keessatti amma abdiin kan eegalee warra afran qalloo irraa kan itti darbe muuziqaan isarratti eegalle. Walaloon gaggaariinis afran qalloo keessa warraa turan. Sanumatti fufsiise jechuun otoo tokkollee irraa hin hir'isin
itti dabalee muuziqaa bal'isee inumaatu daran gara giddu galeessatti oofe baay'ee hojjeti. Warra Afran Qalloo san tuttuquun nu fayyadaa jedhee boqonnaa tokko duratti baayogiraafii illee ta'annu kun akka ittiin lixa godhanneeti jalqabne sossoo Afran Qalloo san. Waan gaariidha waan ta'eef Oromoo keessatti sossoo guddaadha waan ta'eef sossoo eenyummaa wajjin wal qabatu. Kanaaf sossoo san akka ittiin lixa godhannee boqonnaa tokko keessatti eegallee boqonnaa lama keessatti haala guddina isaa dhaloota irraa eegalee akkamitti akka dhalatte akkamitti akka guddate mana barnootaa inni itti barate kana tuquudhaaf yaallee jechuudha. Achi keessaa waa gaafachuu dandeessu isinis boqonnaa itti aanu keessatti bara keessattuu akkuma dargiin dhufeen sosochiin tokko ture aartii irratti sosochii san qabannee innis hojii guddaa hojjete irratti achi keessatti gahee isaa xu'ine jechuu bal'aa keessattuu agarsiisa aadaa Oromoo kan jalqabaa sana sanii walitti agarsiisa qofaa miti amma namni agarsiisa jedha agarsiisa jechuun amma akka nuti agarsiifnu kanaa miti isteejii irratti aadaa amma yuunivarsiitii yeroo barannus agarsiisni ni jira isa kun amma wanti adda godhu Oromoo kana gartee yeroo jalqabaati kutaalee Oromiyaa kana hundirraa kan walitti qabaman agarsiisa san irratti sanaan dura Oromoo uummanni jedhamu bakka tokkotti ni jirallee jedhamanii nama namu agarsiisni sun Oromoon uummata turjumaana malee walii galuu danda'u kan eenyummaa waloo waliin qabu kan qora qalbii tokkicha qabu ta'uu mirkaneesse agarsiisni aadaa Oromoo jalqaba inuma gaara mul'ataa Wallagga irraa Ilubbaa Boorarraa wanti isaan qabatanii dhufan meeshaan suuraa arguu dandeessanii dhagaa daakkiitti illee dhufee jira gaara mul'ataa mooyyee hundaa dhufee warri waan kana qindeesse abdiifaadha gara bahaa kanatti amma baay'inaan walaloo jalqabaa haaloo daawwee faanya ittiin muuziqaa eegalan illee hojjechuudhaan galamsoo fa'aa lafa hedduu deemeeti artistoota kana walitti qabee gartee 69 barbaannee wal barraa ka'ee dhufaan ni barra walirraa ka'ee dhufaa yeroo sana abdii ka hojjete jechuudha. Barbaannee wal barraa ni barra walirraa. Seenaa sanirratti kan hojjetamee maamma qopheeffaa kun waliin ta'aniiti warra aksa guddaa kan uumanii sa'aatii qabnuun kitaaba kanarraa uummanni maal haa eeggatu jettu waliin nu gabaabsa. Amma kanarraa kitaaba kanarraa nuti kitaaba kana gaafa barreessuu jalqabnu hundan beeynuufis barachaatuma barreessine. Dhawaata qorattuuni waan ajaa'ibaa argita sarpiraayizii godhu. Wantoota si ajaa'ibu akkasitti qorachaati kaas geenye garte namoota as keessatti amma maqaan isaanii namoota gonkumaa Oromoo keessatti maqaan dhagahameen beeyin hedduu as keessatti tuttu'in haa gartee jira dhaabbatee dhaloonni dhaabbatee diran qorannoo gaggeessuu akka danda'utti kunumtuu irra dhaabbatee qorannoo gaggeessuu dandeessa malee guutuu seenaa abdii akkasitti miti. Jalqabarratti illee xuinee jira haga tokko qofa keessaa fudhannee bakkoota murtaa'e jechuudha. Waa muraasa. Seenaa bal'aa waan qabu. Seenaa waa bal'aa waan qabu. Akka fufillee itti fufa. Galatoomaa jenna akkuma jette seenaan nama tokkoon hin dhumuramu seenaa fi hojiilee boon maarlii irratti kitaabota 117 jiraachuu isaanii 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti quba qabataniin booda kitaaba bahee hin beeku. Mee naahilii gara keetti taa'aa deebi'u. Abdii Qophee akkuma mata duree kanarratti taa'ee ni odaa guddaadha dhugaa san dubbachuudhaaf gaaffiidhaaf hin dhiyaatu. Kennata isaa kana leegasii isaa kana itti fufsiisuudhaaf sagantaadhuma yaadannootii fi eebba kitaabaatii ol waan ta'e kaayyoo guddaan ni barbaachisa. Maal haa eeynu sagantaa kanarratti abdiin maaliin haa yaadatamu fuuldura karoora keessan maali? Guyyaa sangaa guyyaa yaadannoo isaa qofaa miti guyyaa kitaabatti eebbisnu qofaa miti jechuun jalqabbiidha ganaa nuuf jagana akka jalqabatti kana sababeeffanneeti waan hangammaan godhamini abdii otoo lubbuun jiruutis ummatumaaf hajiraatee addunyaa kanarraas baqatee kaayyoon isaatis ummatuma isaatiif saba isaatti tureeme lubbuun eega baqatees maqaa isaa tursiisuu fi du'eetis jechuun ummata isaatiif jiraachuuf hojjechiisuu nuti fufsiisuu qabna ilmaan isaatis ijoolleen ilmaan Oromootis walumaan kanagaa bu'uura waan tokko qabannee guyyaa sanas baana amma asirratti osoo hin ta'in achumarratti raawwayyaa waa hedduu karoorfannee jirra waggoota dabran kan waan yaadne dilaa jira inshaallah saganticharratti waan ibsinu hedduu jira inshaallah. Egaa waan kana keessatti namoonni hedduun hirmaachuu danda'u deeggarsaas ni barbaachisa. Eenyurraa maaltu eegama milkaa'ina sagantaa tarii qaamni waammattan gama kanaan dhaamsi dabarsuu barbaadan yoo jiraate tuujiin dursiitii naayilii itti aansita. Ani gaama warra gartee kitaaba kana hogguu barreessinu ani abbaa seeraa
abbaan seeraa yeroon qabu ni beektan sanbatallee galmee dalaga bilcheessee daakeetii gaafattee aanutti dhiyeessa waan ta'eef akkasi hojiin keenya warra yeroo naa kenneetu jira hojii kana hojjechuudhaaf dura isaan kana tuttuqee maqaa isaaniillee wanti qubaadde galateeffadde amma mana murtii keenyatti pirezidaantii jira Ibsaa Shaamee Jaama yeroo bal'aa naa kenne hojii kana akka hojjedhu ammallee jechuudha pirezidaantii mana murtii olaanaa akka ture Mahammad Abdurrahmaan jedhamaan ni jira isaaniitu ka milkaa'u godhe Bukaar Kadiiroo nama jedhamu jira pirezidaantii ammallee pirezidaantiidha hooggansa keenya jechuudha na jala dhaabbatee haga irratti ammallee waan hojii guddaa akka irraan hojjedhu warra wanti godhe waan ta'eef isaan kana galateeffachuun fedha waan qophiidhaan moonaayiliingaa isaaniitu mudhii dattee jirti akkuma jechuun sooshaal miidiyaa tokko tokko feesbuukaa fi maalis akkumatti jirrutti qaamaan warreen harkanne waraqaa waamichaatis kan nufi jira garuu asirratti wanni niin eegu ilmaan Oromoo xiqqaa hanga guddaa abdii qasaaniiti kiyyaan qofa miti ani maqaan itti waama malee akkuma isaanitti quuqamtuu intala Oromoo takka akkuma tuujittis jechuudha hunda yaammadheetiin jira hundinuu kana cinaa dhaabbatu ammas abdiin qaba. Galatoomaa jennaa egaa torbee nuti si argamuudhaaf ni yaalla Faanaa Biroodkaastiin Koorporeeshinii ni argama sagantaa irratti gaggeeffamu daawwattoota biraan ni gaha guddaa galatoomaa jennaa Ibraahimii fi Naahilii Abdii.